hordoftoota kiyya akkam jirtu jirtanii jajjabaattu isiniin jedha. Samoona kana seeraanis nagaa isin gaafataan jiru dhiifama naa godhaan isiniin jedha. Asumaanii waatu natti jira. Innis maal yoo jettan argitaniitiin jirtanii viidiyoo yeroo darbe hojjedhe irratti namni nama yoo jaalate badii qaba. Miigaafii isin qaba. Namni yoo nama jaalate badii qaba. Lammaffaa jaalalli karaa lamaan yoo ta'e bareeda moo karaa tokko qofaa yoo ta'e bareeda? Gaafii kiyyaan adeemsa koomintii jalatti isinii gale. Ati immoo obboleettii tiyyaa sitti mee jira duras viidiyoon irratti hin hojjetini. Kana narratti hojjette yaa ta'u lammata deebitee narratti hin hojjetini. Viidiyoon ati narratti hojjettu xiiqiidhuma keessa nagalcha malee homaa wanni formaata ati argattu hin jiru. Viidiyoon irra hojjettu irra jedheetini itti meetiin jira. Ammas deebitee narratti hojjettee jirti garuu isinii galee deebitee narratti hojjettee jirti. Sitti mee jira narratti hin hojjetini. Gaafa duraas keessaa si dubbise jennaan ka keessaa si dubbise san dhistee ol baatee viidiyoo narra hojjettee jechuudha. Sii galee viidiyoo narra hojjette. Ani hin dhiisu hiriyyaa koo waggaa 6 hiriyyaa waggaa 6 narraa fudhatte. Jireenya kiyya na diidee jireenya kiyya na balleessitee jetteerti. Habibti ati waggaa 6 qoxxortaa inni guyyaa 6 iyyuu waan si wajjin dabarse itti fakkaataan jiru. Sii galee haasi gorsuu barbaaddeeti natti fakkaate. Haasi gorsuu barbaaddeeti siin galle wanni deemaa jiru. Hiriyyaa guyyaa 6 ani dhiisu jette. Akkam ta'u edda ishee duuba akkam ta'u edda akkam godhu edda. Akkam ta'u eddaan jedhee bara. Nama of keessa akka qoshaashaatitti qulqulleessee onnee isaa keessa haree baasee si gate akkamitti onnee kee keessatti deebi'ee mana ijaaradhaa jettaan. Onnee kee keessatti akkamitti mana ijaaradha jettee nama sin feene tokko dirqiidhaan nama naaf hin taatu siin jedhe tokko siif ta'a jechuun hin ta'a dirqiidhaan. Jaalala jechuun maal jechuudha? Hiikkaan jaalalaa maalidha? Hiikkaan jaalalaa maalidha mee? Ishee hordoftoota keetiin narraa baradhaa. Isiniifillee akka barumsa ta'uu jedhaani jirti. Wanti ati jara gorsaa jirtu kun amma sirriidhaare nama sin feene jala deema. Nama sin feene, nama si dhiise, nama si dagate. Nama si'ii fi jaalala kee dagate, nama si'ii fi jaalala kee awwaale. Ati akkamitti hordoftoota keetiin narraa baradhaa anis hin dhiisuu jetta. Silaa bar hordoftoota keetiin. Nama odoo isin jaalattan isin jibbe, nama odoo isin jaalattan isin tuffate. Nama isin gale jalaa hafaa jireenya mataa keessanii jiraadhaa. Cimaa jabaadhaa jettee gorsuu qabda. Akkamitti nama sin feene jala deemaa ta'e nama sin barbaade. Nama si tuffate. Nama waadaa kee dagate waadaa wajjin qabna jette nama waadaa kee dagate. Akkamitti ofitti deebisuuf yaalii goota. Akkamitti ofitti deebisuuf yaalii goota. Ani garuu situ na ajaa'ibe. Si galee situ na ajaa'ibe. Ani namni kun odoo anis dhiise. Nama biraa eeguunni ofii keessaa si baase nama biraa akka barbaadatu beekta. Kun siif galaa jira. Nama naaf hin taatu ani sin barbaadu bakka. Si wajjin itti fufuu hin danda'u. Asumatti dhaabee jira. Asumatti haa dhaabatu waa'een kiyyaaf kee. Nama siin jedhe dhaabbachuu hin qabu itti fufuu qaba. Onnee kee keessatti deebi'ee mana ijaarachuu qaba. Nama biraa jaalachuu hin dandeettu ana malee. Jetteetiin yoo fokkortu sirraan bareedu bara. Jaalalli kara lamaanii wal qixa yoo ta'e kan bareedu sii galee. Ka inni adii nama biraa sirratti barbaadeeyyuu miti. Ifaan bilisaaf ka inni nama biraa sirratti barbaadeeyyuu miti. Namni sun yooma inni si jalaa oduu ati wajjin haasoftu yooma inni si jalaa mataa mare. Yoo nama sin dhageeffanne ta'e. Yoo nama waan ati haasoftu san sirraa hin hubanne ta'e. Nama san bara achumatti dhaabuu qabda ofirra. Ati immoo har'a waan ifa sii bayeetiin jedhu
waan ifa be'at haadha carraati yoonni kun ifa sii ta'u. Maaliif waan kana hin dhaabne? Hin dhiisu. Maatii bira haa ga'u. Waggaa 6 wajjin turree. Yeroo ababaa sii kennuufaa kun fotoo laxxaftee haasaa jirta. Suni yeroo saniiti bakka wanti hunduu yeroo wajjin deema. Ka yeroo saniiti. Yeroo sun ka biraa yeroon ammaa ka biraa. Ana baraatiin aarsuufis godhuu dandeessa waan godhaartu kana ani garuu hin aaru. Maaltu na aarsin aaru? Waan nan aaruuf hin jiru. Hooy. Waggaa 6 maatii kiyya bira haa ga'u dubbiin kuni. Habiibti maatiin dirqiidhaan tisi deebisamoo akkamsi godha? Nama kana dirqiidhaan qabanii manatti hidhamoo akkam godhan? Ati waggaa 6 miti inshaallah waggaa 60 yoo wajjin jiraatte. Har'a nama ani si fedhu si dhiiseetiin jiraa. Naaf hin taatu, naaf hin taane nama siin jedhe akkam godhu hidda akkam gootu? Mee natti mee akkam gootu? Hin dirqamsiifta? Habiibti odoo ittuu deebitee namni kun jechuudha odoo atuu itti deebitee iyyuu yookaan nama kan odoo dirqiinu si wajji teessisan iyyuu akkuma ati jettuu maatiinu. Ati jireenya san keessatti raahaan qabdu. Jireenya boqonnaa qabu hin jiraattu. Nama sanirraa jaalalan argattu. Nama sanirraa kabajan argattu. Namni sun gattaa'ee sin dhageeffatu. Maa si fayyada? Zalaalami jireenya kee keessa gubachuu malee maal bu'aa sii qaba? Nama na jalaa hafi siin jedhe bakka jalaa hafi dhiisi. Jalaa hafi. Ati bar dubartoonni yeroo baay'ee jechuudha dubartiin gaafa waa hunda gaafa yaadattu waa wayii yeroo harka jiru san gatii isaan beektu. Yoo harka bahe gaafa san gatiin isaatti dhagahamaa jechuudha. Atuu barnatti maa turte akka tuffataa turte natti maa turte waan hunda hin dagatte waan naan jedhaa turte hin dagatte. Ani baay'ee hin jaaladhuuni. Baay'ee hin jaaladhuuni. Ani garuu waan ati naan jette sirra ol baasee hin dubbadhu. Maaliif saayikooloojii keellee siif eeguu qaba jechuudha sii galee. Miira kee kabaja kee siif eeguu qaba. Waan hunda sirra ol baasee hin dubbadhu. Har'a ammoo si harkaa baanaan sitti mi'aaye. Har'a si harkaa baanaan gatii isaa agarte. Har'a si harkaa baanaan akka nama san malee jiraachuu hin dandeenye barte. Sii galee. Kanaaf bineensa sareen duttii jedhan. Oromoo yoo mammaaku. Egaa wanni hundi darbee, egaa wanti darbee waan darbe san ganaa of duuba deebisuuf haga yaaltu. Oduu dursa itti yaadde silaa bareeda ture. Bakka wanni darbee jira. Kanaaf waan darbeef hin yaaddayin. Dhiisii bakka jalaa hafi. Jalaa hafi dhiisii. Ani masaanuu hin fedhu jedhaa jirta. Masaanuu hin fedhu. Masaanuu sanuu bar yoo inni ishisi jedheetini masaanutti si dabale masaanuu taata. Yoo inni masaanutti si dabale masaanuu jibbita. Namni sunuu inni itti si dabalaan jiru maal gootaa raasatti jibbita. Bakka jireenya kee jiraadhu siin jedhaa jira. Hin dhaabdu osumatti ati. Hin gabaabsitu maa dheeressita maa dhedheeressuun maaliif barbaachise? Kanaaf matarraa gadi na bu'ii siin jedha. Matarraa gadi na bu'ii. Si kabajee jira. Kabaja kana bira immoo darbituu fi kabaja ofirraa buuste kabajaa fi teessoo abbaa of jala qaba jedhanii of kabajee siin jedha asumaan. Kanaaf waan badaa siin hin jedhu. Akkas. Okay.